tell me your name first? My name is Gada Badaso. Gada, what is the purpose of this marching today? Well, the purpose is our people back home and our students have been killed by the government, Ethiopian government, and it has been going on for a while. And this is another fresh start, and we are here to show them that we stand with them, we support them, and we're here to support them and advise them to go on with the peaceful protest. So you're marching in the United States or you're marching here in Chicago. Do you think it's going to change the reality on the ground in Ethiopia? It may not change the reality on the ground, but however, we gotta try. We gotta support them. We gotta push our ideas towards them, and we are trying to tell the government of the U.S. and the city councils and the state senators that we're trying to show them and we're trying to expose what's happening. Hopefully, that will someday change, and hopefully, will change. But if we continue on doing what we're doing now, and if the students back home and the youth and the people are continuing with the peaceful rally, I think sometime, What message do you have for university students who are in Ethiopia? What is your message to them? We tell them, my message to them is to continue with the peaceful rally. We are with them. And what they're doing is not just for them, it's about humanity. It's not even just about the Oromos or the students or the Oromo farmers, but it's about humanity overall, to continue with what they're doing, not to stop. We're behind them 100%, no matter what, even though we're not there, we're with them with every... As you know, there's Oromos marching around the world, Oromos United States and Australia, Canada, Norway, everywhere, probably about 30 cities. Do you think that's changed the unity of the Oromos? Being one. However, now the action is, I think, more impressive. Everybody's uniting, and we're marching almost like literally on the same day from all over the world. Like you said, Australia, Europe, Africa, and other cities in America. And this unity has also changed so much. And I think this is a start, and we shouldn't stop. We should continue with this momentum, and we should continue with our love and support. We've always been one, but we need to show that by action. And I think we're doing that very well, and we'll see how we go in the future. Bye. Thanks, Mr. Gada. Thanks for coming. Thank you. May, Makake. Masai Tamrat. Masai Tamrat, kayon hiriira kana maal? Kaayyoon hiriira kana nagaan akka biyya keenyatti bu'uuf ijoolleen keenya du'aa jiran akka jechaa isaanii dhaabanii lafa keenya immoo fudhachuudhaaf kan yaalaa jiran akka dhaabaniidhaaf. Mee akkuma argitu nama baay'ee jira biyya addunyaatti biyya adda addaati kan akka Norway, Australia, biyya adda addaati Oromoon march gochuu jira. Oromoon tokkummaan Oromoo kun jabaachuu waan dhufeen fakkisitti fakkaata? Kanaan durarraa amma baay'ee jabaatee jira. Fuulduratti immoo kana caalaa ta'a je'een abdadha. Akkasitti tokko taane yoo jenne namni kun ajjeesuu dhiisaatti tisiisa nurra qubatteeyyuu tuquu hin danda'an. Mee miseejatti qabdu ijoollee biyyatti akkuma har'as illee nama 5 du'e jedhanii jidduu kanas almost nama 30 wayitu du'e torban tokko keessatti miseenyi ijoollee biyyatti dhumgaan ati qabdu ijoollee biyyatti. Ergaan ani ijoollee biyyaa qabu jabaadhaa obbolaawwan koo dhiifama naa godhaa sin duukaa jiraachuu dhabuu kootiini immoo nutis immoo akkuma taane simbira jaajuudhaaf akka rabbi nu gargaare sin wajjin jaajuudhaaf kunoo tattaafachaa jirra ta'uyyuu akka waan sin gootan nuti gochuu hin dandeenyu kanaafuu galatoomaa baay'ee laphee keenya keessa jirtu. Gargaarsi daasporaan ijoollee biyyatti dhumuu jirtu kana gochuu danda'u maal jettee yaadda? Gargaarsa nuti gochuu kan dandeenyu yoo dandeenye doktoroota baay'ee qabna, narsoota baay'ee qabna, namoota kana walitti fuunee biyyatti gallee gochuudha malee qarshii ergina jennee haasofnee calli jennee dhiisuun waan ta'u natti hin fakkaatu. Qarshii duwwaa ammiti wanti kun waan ta'u humnaanis gochuu danda'amutu irra jira je'een jaa. Okay, galatoomi Masai Tamrat. Thank you. Bye. Haya gaafif deebini asii hirmaatota hiriir nagaa ka magaal Chicago akka itti fufee jira asii televezyiinii guddicha magaal Chicago ABC dura jirra. Maqaan kan kee eenyu? Azhar Bayaniin Jaama. Azhar kaayoon hiriir nagaa har'a kun maali? Maal simbaas? Har'aan sana hiriira nagaa kana wanni baaneef uummata keenya kan Oromoodha, kan mootummaa wayyaaniidha. Biyya keessatti roorrisaa jiru barattoota Oromoodha, kan mootummaa wayyaaniidha ajjeesaa jiru. Qotee bulaa keenya dachee irraa saamaa jira. So miidhaa nama keenya irra gahaa jiru kana mootummaa addunyaattis iyyataa jirra. Mootummaa Ameerikaa keessumaafuu akka jiraattota magaalaa Chicaagootti koongirasa Chicaagootii fi seeneetoroota magaalaa Chicagoodha
dabalatee akkasumatti illee bulchaa magaalaa Chicago meeriidha. Xalayaa isattis barreessinee isattis dubbannee isaanis gabba'anii waan kanarratti waan isaanii dhageeffame gadda isaanii dhageeffame gadda ijoollee Oromoo mootummaa wayyaanee fixaa jiru kana gadda isaanii dhageeffame isaanillee nuuf ibsanii jiranii so miidhaa nama keenyarra ga'aa jiru kanaafi mootummaa addunyaatti akkasumatti illee qaamni mootummaatii fi qaamni miti mootummaa ta'e ka addunyaa akka argee mootummaa Itoophiyaadhaa gargaarcha dhaabuu nama keenya rakkina isaas akka beekuu fi kanaarraan tana baane jechuudha. Walumaa galatti dhaamsi ati Oromoo dabarsuu feetu yoo jiraate gabaabsi jedhi dhaamsiin ani uummata Oromootiif dabarsuu barbaadu uummata Oromoodhaa kana magaalaa kibba Ameerikaa takka immoo Awurooppaa keessa jiraatu bahaa uummata mootummaa biyya jirtaniitti iyyadhaa mootummaan rakkina keenya hin beekaa yoo nuti baanee iyyannee lallabanne malee mootummaan addunyaadhaa dhimma keenya kana gartee yoo nuti baanee iyyannee mootummaanis addunyaanis nu dhageessi so qabeenyaanis qabsoo keenya cinaa dhaabbachuu qabna. Irra caalan ammoo ijoollee biyya jirtu ta Oromootiif wanti nan dabarsuu barbaadu wanti takka kan isin beekuu qabdan arraan tana ilmi Oromoodhaa tokko osoo du'u ilmi Oromoodhaa tokkoyyuu taa'uun qabu ilmi Oromoodhaa lafa jirtan hundaa hukaatanii yookaan isin wal cinaa dhaabbatanii qabsoo haqaa qabsoo dhugaa qabsoo sirriidhaa tana wal tinnifattanii harka wal qabattanii qabsoo sanatti fuftan taate mootummaan kun risoorsii ga'aan qabu humna ga'aan qabu kan itti isin dhaabu so kanaafuu guyyaan arraan tanaa guyyaa seeneessaa qabsoon Oromoo qabsoo haqaati qabsoo sirriiti biyya teessan haqa keessan nama keessan kadhumaa jiruuf ijoolleenis barattoonnis gaafataa jira abboottinis waliin bahuu qabdanii aanaa hunda keessaa Oromiyaa lafa Oromiyaa kutaa 11 keessattuu namni Oromoodhaa bahee wal cinaa dhaabbatuu qaba yoo nuti harka wal qabanne yoo nuti wal qarqaarsifanne yoo nuti wal gargaarre mootummaa addunyaattis iyyannee saniin caalatti rabbii keenyatti hirkannee wal cinaa dhaabbannee qabsoo haqaa ta dhugaadhaa ta Oromoodhaa tana shaffifne malee namni qabsoo tana gartee gahee taraan wiliin amma kana booda Oromooti jee Oromoodhaaf laatee harkaan kan nun jiru so kanaafuu ilmaan Oromoodhaa yoo gartee rakkattaniis yoo miidhamtaniis kuni daandii qabsoorraa tokko guyyaa arraan tanaa waan gaariidha hojjettaa jirra guyyaa seena qabeessa addunyaa maratti ilmi Oromoodhaa baheeti waan kana gartee lallabataa jira biyya keessaa isinis baha iyya dabarfadha hin taa'inaa teessanii walitti hin eeginaa obboleessatti hin eegu so kanan isiniin ja'a. Galata guddaa qabda ulfaadhu. Ulfaadhaa isinillee galatooma Dr. Google Show interview kana nu gochuu kootiif galatoomin isiniin jedha akka dirootis galatoomi. Hayya.